فكاتنا من الرب تكتيك بتسنين يوكاراس فكات وكاراس فكات هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا وردوفتوتا وبي تيوب أكم نجاجرتو فيا كيسني فيا كتاتن أبدي قدان كبا نجينيكم مو بكم مسنجرتني تحالو مسين كيس جرتني تشمبراك كبو يرو هوندا جتشكيا خنا قديس جمديس يجونا كان يرو هوندا سنين نجدا إكاتي حراس دبي دو فينجرا جتشونا غويا دربي بنيوجي ولرجي بنيان غور ستوكو توكونا كني تجرتي واي جالك يا ولكبتي واي أنا في كرياتي ولكبتي جتشونا أشي جلتي جتن وان جتشو قبضن جتشو هوندا سافو ديرا إسا positivis إسا negativis يعني كيسان هوندو أنا برغافة دوفو positivu هرمو isaachumatti dhiisne rabbii fi ana keeriyaatitti kenname dabalataan immoo isinitti kennanne yaada kenna har'a eenyu biratti argama Osheeman Nagiyuma qabda asa jirta namaan tola sirra laalu waayise ashira la garaa nama nyaattu ilmoon dhiiraa gaafa kana taatu yaanni harkaa fedhe agartanii jirtu arammaas dhaabadhee maal meeti waan hundaafoo qalbii kan kee deebisiiti qalbii bareedduudhaan maatii kiyya bareedaa kana nagaa gaafadhu. Okay kabajamtoota daawwattoonni keenya kam jirtanii viidiyoon naa waraabama mokeetti kiyya mokeetti laaki kiyyuma malee kabajamtoota daawwattoonni wabiitii akkam jirtan jirtu bakka jirtan nagaa fi kabajaan keenya simbira qaqqabu isin jecha nama amaneetu viidiyoo nama jedhaa badhee asoon hin shakka yaada namni inni wanni jedha malee isa ofirraa eegaa jedha maaliif yoo yaadattan ta'e bunii fi najaat xiqqoo marfee as na waraananii fatuun tiyallee eeguma jarri na biraa deemanii waan na godhan na biraa deeman eewade oshii sidhaani jettee na susukkumne xiqqoo malee ay garuu oshii ani like ati kana dura maaliin qofituun beeytu maaliidhaan eegee qabadhu jetteedhansi sareen qofituun beeytu no re'een qofituun beeytu maaliidhaan eegee qabadhu jetteedhan re'eef sareedhaan mika kan ol dhaabee deemu hoolaan qabattee hoolaan qabattee deemte so teetuun beeytu kana maasoftaanii akkanaan hin jenne normaali ani garuu harka kaasee nama dha'een beeka guyyaa eenyu wajjin eenyu maqaan isii feeneeti fi gaafte ayyuu irratti harka ol fudheen ture garuu hin dhoofne guyyaa saniyyuu jechuudha ati yeroo baay'ee hin garafta haadha manaa teetana garafuudhaan si beekaa namni atillee wanni bar himan fuudhini gubattiin argini biddaan taphatti jedhe daa'imni eeggasan kanallee keessa seeniin jedhe fagoo ishin deemini itti qoratti dhufuu dandeetta ay waan jedheef qaba kun sirii simaa akkasuma qaba eela qoy naa turi qaba waan siin jedheef qaba amma viidiyoo ati gadhiifte sana irratti viidiyoo ati har'a gadhiifte irratti atama gammachuu kiyya dhufte moo lakki gammachuu miti seriously no sitti gammadee miti ani viidiyoo san gaafan ilaalu hedduu kanatti dhaga'an isuma dhugaan siin jedha baay'ee magadda jechuudha baay'ee jechuun jiraamire ila ani jalqaba buneen deeggaraa ture humnuma guutuudhaan jechuudha ammallee garuu deeggaru jechuu kiyya miti normaali sunnat argeeyyuu waarakka lakki ani maal fakkaatin namni arraba takkatti qabsanii garas fakkaatu garas fakkaatu lakki garasuma jira ammallee bara harka caalu lala kootu kaasitti himi lakki isin maayu shakkee jedha beektaa silaa inni jedha waan kan atamma buniin na dhawite dura duban baate akkasuma naa bilbilte asoo addaan waan hin jedhin moo dhengadda itaani jettee natti ergite moo waa gogorsite ani ka waan akkasii keessa nan galchina kana na jalaan balleessina ka ani bara hayyoona kana bar miqanyaan gorbeeti mara yeellam oshii ay ani nama akkasii miti atillee bareechitee na beektaa eenyumaayyuu jechuu bara maaltu beeka yoo ta gaafa boqojjiirratti gaafa tokko prank dhaabsirratti dalagee aniin kun miskiina beektaa yeroo dheeraa namoonni suniif kun garagara lala lageeffadhu amma sanfaas irraa baafadha jettee gaafa boqojjii sargee jideemne maraaroo gaafa ijoolleen meedatti si qaqqabanii si sirrii deeban tokko ta'uu ta'ee jechuun uummanni ani piraangii dhaga dalagee ijoolleen immoo ijoolleen waan hidhamire ani piraangii godhaa jedhee ni jarri dhugama si ishee baramanii yeroo gaafsan yoo sanillee ta'ee harka irraa kafaladha gara silaa daandii barbaadee jettee tanti argite sirriidha haa ta'u maamiti. Lakki ani isa miti ilaa suni akkasuma kottu kaayila hiriyyummaa fi maaliidha kun jireenyi jechuudha. Ilaa gaa'elli baay'ee garaagarummaa qabu jechuudha. Hedduu takka ulfaatalleedha jechuudha. Madaalumarraa yoo ta'u kenne warra wal bira taa'uu hin dandeenye baay'ee nargatte baay'ee magadi buuti hiriyyummaan tun isa gaa'elli baay'ee ulfaata baay'ee waan guddaadha waan addaati ani kanaan sirraan deeffadhu yoo barbaade maas sintumsiisuma fuudheenya hin beeksisa akkasuma fakkeenyumarraa huni beeksisa. Moo fuuteetiin deeffattee ni jette. Mee jechuma kanaa yaade jedhime atiyyuu hiriyyaa gaa'ela ila haga inni ga'u cichoonni as keessatti gaa'ela kana ibsuudhaaf uumaman haga isaan gagaan yaadu akkasitti na hubadhuuti ani
dabakeen qabu otoo walitti dhuftanii otoo araaramtanii otoo tokko taatanii ila otoo walitti deebitanii baay'ee natti tola. Ani maaliif duuban shira xaxaas wantura shira maaliin sitti xaxaanii maaliif tere sheeta maal dhuftee nama akkasitti muuviin deemaa mire nan dhageeffannee no akkasitti illoliin kaa tasgabbaa'in kaa laki akkasitti ani lolu bar no buni na kabalte yun lolli ay hedduu lolu jirta isin haadha manaa ta'eeti ani fisiin tokko miti jedhe laki akkas miti kaa akkasii miti na duraa wanti hin jedhiine ilaa hordoftoota kabajamtoota hordoftoota wabituu ani dhimmi har'a na fide maalidha isinitti fakkaate isa wajjin waan kana dura darbees haala inni keessa jirus maal waan hin taane dubbachuudhaaf otoo hin taane wanti dhufeef ni guddaan maalidha like dubbii tana isinii qabna nuti isinii xumuraa jaarsummaadhaan yaa qabamtu nuti Oromoodha warra waa beeku gara dubbiitti qaban kana warra beeku maal jedhee odoo aan addaan dhorgo odoo aan addaan itti especially bunee wantiidhaan duubatti nan bilbilaaf yeroo baay'ee jechuudha ittiin hima waan jiru kan so waan akkasii keessan seenaa olitti hin bu'inaa jechaanii ture garuu dhaqanii taarra maal godhanii badeetti wal waamanii raasaatti sanu ati nama guddaadha normaalii Sasani single chu. Laki kasi miti ka. Oh, single chu miti ber. Berada buru miti. Ila. Ay am wanta tatte. Ana ber no wanta tatte miti ka. Ila dubbi kana fayyade mi. Mana am tatte. Jechuma kana akko tidee mu fi injira ber. Eesh tidee. Maaliif hin dhiisne ati eenyuun talafati haa jedhamtu kana fuutee fiddee raasaa dhaabdee haadha manaa kee waamte. Talafati haan jedhin fatee haadha manaa kee jaatte. Haadha manaa keeti. Hay haadha manaa otoo akkasuma laf mokaatanii haadha manaa jettu. Sasani akka single chu. Gara mi fidde mo. Gara dhufte illee dhufte. Waa gaayelootu. Yoo fifidu dadhabde. Yoo fifidu dadhabde. Isa miti bar. Akkamiin walitti fiddanii. Bar miizee taanii si fuune bar jaalaa nuti bar. Hay. Jalladhoo fi yoo sin jedhan na sirraa argaa. Oo dhagaa jirtu bire jalladhoo fi naan jechuu jira. Rabbiin jallisii. Dhahee nama deebisaar. Jaalli kabaleen nama deebisa. Haya. Haya isa kana itti deebina guyyaa biraati. Ani garuu wanti siin jedhu ila ati dhiiraa. Ilmoon dhiiraa tuni yeroo baay'ee deddeebiidhaan dubbanna waa'ee dhiiraa kana maal shamarri shamara shamara bakka akkasii dhiirlee mindin nuti yellu nama kottu kana bira hin jiru garuu maaltu jira na kottu shamara dhiirota na dhagahi shamarri itti dhagamaa irratti na dhagahi ay shamarran itti dhagahamu haalaan isaanitti ibsu isaanitti jaalladhu agarte ko boksi na waan godhan akkatti si dhufuufiini itti si dhufu ati maal tole shamara si kabaltee jirti shamarummaa isaa si garsiisteetti ati dhiirummaa kan keessan Shamara. Maan agarsiisinati dhiirummaa kan keessan. Akkamii si kabaltii namaati fuulduratti gara fuulduratti bar ila haadha manaati jechuu jirta haadha manaa ni akkasumatti fudhatan haadha manaa kanallee bara kana namaan galuu kunillee nama dinqaa ati maa deebistee kabaluu dhabde ati. Maa qabdeen sheeramtati maa irra deemte. Maaliif? Hai dhiiraa meeti qabattoo ofirraa qabdaa mi gadi fuuteen tumtu ati. Maa qabattoo kee bakka surreen qabadde malee dubartiin tumuu fida. Maa rakkoo qabattee kabaltee fuutee. Qabattoo ofirraa qabdaa ati godhe maa. Ani qabattoo. Kila qabattoo malee deema qabattoo ofirraa qabdaa. Kau jauh tak dapat tuan dua bida. Dura arah tu dah ia bergurau kita kursa jera mate. Ay semiti. Jero bayar. Dura wana terkemet besi betul. Ay. Ay miskin mau ini terkena fakir. Lek ana. Ini kisah jero. Wana kasih. Ani serti wam bajano. Wantin jeru. Ela. Man kabel tu lagi. Ela. Amak toko. Ela. Wabah itu eber. Bunin amma. Namni ada baca gucu kabu. Simo simiti. Ana madagefat Simo si ate natti nagay dura Simo simiti nami adabetti guchuu qabun tala kanatti Simo simiti kanum qofnaadis waan biraan barbaadu sirraati Simo simiti Asi Davis Si Davis agaru Devimat betu Si Davis hayena Davis ka Okay come on bareda think Okay jadi faranji it's okay I am okay jadi Michael Jackson belwal jadi I am okay bom kasani jadi dubartini nuti ilma nama kan rabbi wa hunda satu dubarti sinjen ira sinjen wa wayti flafkai aku malki sa da ume aku makalari sa da ume aku komanda sa ka wana sicala ka sinna cala wa hunda ana sicala mire ana mas sicala ya janno shi mali beita suni rakkon qaweta wani guddani mal jado romo nasrat makmage Mali kawachu mana mali kawachu ya jadi selwada. Kalbi tanam. Ha, jadi mana bakati dia tu siwi kan. Nah kalau dah orang baita. Tadi tu siku jadi fahaler rahak ya sumarku. Abshira. Rahak terak. Kamu aja deh bahasa bahasa makmak serum bagai sama makmak. Tiko kerja saja cokor sama aku cuti kau. Lekin man si dia. Cokor sebarang nama baita. Cuma orang nama terus. Aku onde over. Maning kau. Omanu. Cuma orang bawah. Ayu nundet deh cokor lagi ya di situ bawah. Three. Enak.
waa'ee bunii akka hin cafaytu qabattoo ofirraa hidhattee deemtaa gadi hin baastu qabattoon surreef qabadhe siin jedheera. Sirrii dhuguma surree maaf hidhadhe malee namatti tu'u yookaan namatti hin garafame miti. Maaliifi even anaaf bunii miti namni paarlamaa keessatti sassaabaa ta'etti mootummaa wal marii wal darbata beektaa yeroo tokko. Maa jedhee coggaaraan zaman hanaa namatti dhufa jenne qabattoo immoo hanga hidhadhee deemuuf qabattoon dhiirri qabattoo hedduu fedhata. Tokkoffaa qabattoon surree namaa qaba. Lammaffaa yoo beelaan qabattoo itti siifadhu namaan jedha. Qabattoon hiika hedduu qaba. Moo nama itti tumuuf miti. Kan ittiin tumuuf namni inni jedhee namni akkuma sirriidha akkuma itti mijatetti nama waliin wal tumuu danda'a. Kun qabattoon tuma kun harkumaan kaballaan si oof akkuma kun amma kuniin goote kan kun immoo inni illee amma ililnati jechuudha akka mata isaatti garuu ofirraa dhoogaan immoo. Bilakki ililii miti. Wayii usu majalan baay'ee hin geeffatte sila. Yaaduma keetti irraa beekaa ituma wala kokkolfaatti dhuftee akkuma kaameraa addi jedheeni ani waa viidiyoo kiyya see beektaa. Baga raafta naan jedhe jedheetin yaadee ture dur. Inni akkasii miti. Akkamiin si dhohise naan jedhe hin dahu cirraash. Even anaaf bunee yoo xiqqaate waggaa tokko keessa hojii jirra haga ol fuune. Haga nikaa hidhannee hojii jiraachuu eegalle. Immoo kadheen gaddatti isin dadhabde tokko sargii irrumatti waa tokko maatii walitti fidnee maatii walitti qulqulleessuudha ta'ee ka viidiyoo waraabee isin gadhiisan san dura mootumni akkasa haga ni kenna waggaa tokko akkas ta'ee jira. Waggaa tokko keessatti rakkinni keenya amma xiqqoo dhagahamaa jira. Kana dura waan wayii badaa wayiin dhageenye isillee badee marraan hin dhageenye isillee amma xiqqoo haala tuuta turtuun mataa ol qabachaa dhufte. Kana akkaasiif immoo hiriyaa kiyya wabii akkuma inni gaafate. Na kan kaasee fi hiriyaa kiyya wabii akkuma inni gaafate maaf cafaquu dhabde maaf akkas gochuu dhabde. Dubartiin yoo tuman yoo dhaan ittiin dabammolee hin qajeelu. Yoo ta'eeyyuu yoo sammuu qabaatte sammuudhaan yoo mootii wanni jedhe ilaalcha. Ilaalchi isaanii sanduuqa hagam tokko irraa maddee yoo ta'e wajjin akka qajeeltuu akka karatti deebituun gootaa dadhabde mootti dhiista. Kanaaf dadhabdee itti dhiisteeti. Maal jechuu kiyya sii dhufoo dabar maal goota. Inni muddamee bara yookaan akkama fageenya ilaala haayiwee gootee ilaalaa jirtu kuni waan si jala jiru waan kan keessatti argamu si hima. Jala amma walii galatti tattaafii. Inna dheengadda akkuma beektan hiriyaat taate jedhamtu. Fidee ture. Way mucatti jaaladhe jedhee jaalanne ibsineef yookaan immoo isi jibbe jedhee ofirraan gaggeessine asumatti itti marte. Isillee itti marte inni illee itti marte. Ifin torba tokko keessatti amma waliin gadda mijatti gibbii keessatti akkas wanni wal boqqoota isaani. Gaafsaani wanni kun maal irraa dhufe? Ishee amma gaarii dhufti normaali. Ani haraa mana kiyya qulqulleessuun dura haraa mana keetii qulqulleessi kanaan jettu nan beeka. Beebii odeensi keessaas namoonni tokko akkas naan jedhan bareechee hin beeka. Wani siin jedheef maalidha sitti fakkaate kiyyee nan mul'achuu dhabee kan kee halaala nan mul'ate miti. Isin warra wal fuudhee gaa'ilaan wajjin jiraachaa jiru. Akkasii miree yoon dogongoruu baadhee jechuudha. Wajjin jirtan numatu taa'ee jaarsi isin eebbisee jaala isinii taane jaalalloon kufnee kaanee isinii fuune boo akkasii miree qofaa keessa dhaqee miti malee naaturi ka baasnee irraa sanillee baay'ee hin qaba hin qaba isinitti fuune wayita jetta kana waan dubbulloon baasnee baastanii beenaa ka deemsisaa baasa. Kanaaf ani akkamitti durii abbaa manaa qabdu ila nuti barganaa gara keessan dhufuudhaan mee keessa mutaan deebisii tura deebisuuf hin deema bara wal qabsiisee ila ani waanan si gaafadheera dhaabattee gara mana kiyyaa dhuftee mire ani immoo akkamiin si godha si fakkaate lamaanii fi wal qabsiiseen si deebisuu deemaa bara amma kiyya si jaaladha jettee dhufte si jaaladha jettee xiqqoo irratti eegee ilaalee madaalee as baasi buuseen baase hayyee eega si jaaladhaa hojjettee mee koottuun jedhe nan simadhe hin dhufte har'a dhuftee har'uma kana waan isiin agarsiiste argitee jirtaati bareechitee jechuudha. Intalli mana gahiin intalli hangaa'ila wajjin horatin si baadhaatti akka fardaa yaabbadhee siin gulufaa jette biyya keenyatti akkas godhu goojee waan jedhamu bulguu beekta. Wanna akkasii wayiiti amala namaa miti baay'ee amalli isiin agarsiistu harka caalu jechuudha. Namaa miti jechuu kiyya miti jaalaluma isiis kan akkas godhe jedhee mayyaada normaalee garuu haala isiin itti dhufte sanatu akkan isiin simani na taasise jechuudha. Amalli isii sana argiteetta akka maqaa ulfaatu argitee jirta hin fuune bar hin argine bar sanii husi jaaladha jettee dhufte bar na hubatte nama si jaaladha jedhee dhufe haga jaalala san mirkaneeffatutti hanga quba shanii mallattoo ofiitti maal godha obsaan eegate meebii amala wayii yoo qabaate jechuudha. Shamarri jedhan barla jalumaahu amala sadii qabdi jedhan amala sadiin kana baadhattee dhufteedhaan
alatti ka isiin agarsiistu sun jalqabarra yoo olii dhuftu jechuudha. Ila kuftee sii kaati, sii afamti, akka wayii sii taati. Wanta ati jette qofatu ta'a jalqabarra jechuudha. Bishaan taatee si dhufti. Amalli sii jalqaba kana. Lammaffaa dhufti. Balballi alaa hin jiraame achi jala kaatti amala isii tokko jechuudha. Ka duraan qabdu san mana ol seentiimi ammallee amaluma wayii sitti agarsiisti. Ka balbala jala keessisan fuutee eessa kaatti utubaa manaa beeytaame achi jala kaatti. Gaafa wayii ati tik gaafa jettuun tik siin jetti isiinis deebite akka bunee akka intala guyyaa darbee akka keeriyaat na hubatte akka ayyuudha. Kanaafiin ani irraa jigeesiin jechuu barbaadeen. Si jaaladhaa lakkisiin fuudhaa naatas gabbaayii xiqqoo mana eegin jedheen hin eeguu jette hin ariifatte. Kenna kanatu kana ta'e kan keeti yookaan ni kaan irraa buusi yoo siin taane dhiisiin. Bakkeetti ala baatee qaballaan quufiin akkamitti nan galchu riyaa koo dhaabaratta. Anamma beektaa wanni guddaa anamma waan tokko beektaa wanni bara beektaa dubbii dhalti jedhe Oromoon kun baay'ee hin dubbatu Oromoonni kun beektaa warri duraa kun dubbatee dubbii dhalti jedhe. Hin jedhaa bar. Jedheetis. Jara maal jedhe. Dubartii beektaa dubartii amala sadii qabdi jette. Sadiin san lakkoo itti leena fakkaata. Garuu amala sadiin sanii aha qabdu kan beekullee osoo isiin hin qabatte sitti mun hin kaaneen duratti hin qabdi jettee sammuu hanga keessa galchite mun galchite. Ani isu sani qoruu fi bar sanumaa fuun alatti gad dhorgee bar. Oo hin qorre. Oo hin qorre. Dubartiin irra guddaa waan tokko yoo ati waan san kallattii guutuun guutuutti gooteef itti gammaddi moo osoo isin hin niyyatii waan tokko yoo gooteef itti gammaddi. Ayyoo jettu mee irra naa deemnee si dhagaan ture. Dubartiin waan tokko isin naa godhi jettee yoo gooteef itti gammaddi moo osoo isin naaf godhi waan akkasii naaf ta'e hin jedhi yoo goote itti gammaddi. Naaf godhiin immoo yookaan naaf ta'iin ofiisiitii akka kaatee ila wanti ergatan haga dhaqatanii jedha. Yoo dhaqi akkas naa godhi siin jedhee si ergee jechuudha. Kun waan ofii godhatee. Ofii godhatee jechuudha waan san otoo siin hin yaadin yoo godhaniif irra mishaa. Maal sin jechuu barbaadde asirratti sii galtee bakka dura sii galtee. Maal ilma jaarsaa. Miti. Jala guddatteer. Aya. Ishee jalatti hin guddanne jette. Dubbadhu kaameraan nu fuuldura jira. Aya. Abshira. Tokkoffaa. Na baadhu jette hin baatte fuute. Aya. Lammaffaa. Si jaaladha. Na dhiifama na gaafadhu jette. Luka jala kuftee dhiifama gaafatte. Ta'uu qabaa gosa irraa eeggama. Akkas naa godhi kaa. Amma maal jenne amma asuma bira naallinyanii kaa. Barufumaa akka waan ofii godhataniiti akka waan ofii godhatanii jettee litti rolli. Kottu kana bira kottu kana bira. Hin dhaqu bira koo sima bira jiraan malee. Dhala yaadaan jedhaa yaadanii si jechuu jira. Maal sitti fakkaate? Hangi kadhatan maalidha? Hanga dhaqatanii jedhe. Ila dubbii tana sirriitti ilaalle. Na argattee hin dhufsi jaaladhaa jette. Kottuu hin jedheen. Hin kadhattee moo akkam hin tallitu? Kadhatteetuma dhaqattee na bira dhuftee kadhattee dhuftee na baadhuu jette. Ammallee siin baadha wayiin jedheeni. Hin baatte waan hunda ila ofumaa fi akka gootee fixii jedhan. Ofumaa bukeessite ofumaa fixatti. Ofumaa keetii laqaallaytee mucattii akka kunoo sangaanuu sangaan awwala hidhanii abbaan hidhee gogaa bichaa fi lafee bichaa walitti jiru wayita gabbise gaafa abba nyaachisaan akkam godhamee ta'u mana keessa seenii gaafa abbaan tokko kana jaa kan nyaachise foon baasuuf hin eegalle akka lafa bicha. Waan tokko isa godhe. Anatu nama akkasiishan jechuu akkasitti qabee jechuun talatti yaade. Mucattii. Natu coomsee jechuudha. Mucattii malkii yookaan laala malkii qabdi bareeda. Amalillee garuu insirraa jedhee yaadal dhalaa akkasii. Yaa insirroo. Keetu si fuutee oo ala baatee. Kaballaa si fuutee barbaada bakkeetti. Asiyyaa sin qabdi. Lakki kasalee mata kun jiraadhe. Kottu goone nyaatanii. Naa dhiisi. Nyaatanii. Nyaachuu miti. Ati bar ila haadhuma manaa teetuu miti intala haadha manaa tee wajjin deemtu san jechuu. Bar harkasitti kaasanii bar. Si dhuudhaaf gadi. Akkam namni akkasitti nama arrabsa. Sositaatiin dhooyitama. Akkamitti nama arrabsa. Haa yookaan inni irraa buusaa nan dhiisaa akkuma amma dhiise kanan dhiisaa. Ta'e bakka viidiyoo anti waraabisan ta'e si dhooyite hin dhooyita kaale. Ayi akkasii miti kaa. Nagaadhaan hin dhooyita moo hin dhooyita. Ati yeroo qabdaa bar sirrii manuma keessattuu gadi shafaxuudhaaf yeroo qabdaa bar. Hin dhooyita. Yeroo masanuu siin jedhaa jalqabuma amallumti ala isii baase kunuu maalidha laafina keeti. Na hubattee. Dhiisi mi'amma. Ala yookaan akka bii kolfa namni akkasitti wal ga'ee. Na baadhu jettee hafa. Lakki shamarran akkasitti wal ga'anii waa'ee kan kee kaasaa. Maali kun? Amma dhageetta. Hayi. Babeeki. Maali? Dhiisi fagoo deeminiiti.
ما أفينو دوتي ما أفوتي جرو روما مكفايتني فاوت ويتا هي جرينا ما كيريات موجوا وين تقرسيس اسمه قططرج إيه كارما كسر برا شو نديب إيه أما تبدو ما كي أقرت ماله وكارما كي جاوا كابي أزوا أقرت اللي ندب بدو نورمالي شو لكن ندب الناس بيكيرام بيكي وازرو جنبي ورا اتوفي garu ani garummaa wayii dalageetii sirraa baradhaa kiriyaati mojoonnaa goetii nagaannaa jira. Sirreessi kaa'ani kiriyaati wajjin xumuree jiraaran. Otoo irra sirreessitee gaariidha. Hayyee.